Aishama harka fuudhee jirra. Hordoftoota Raahel Tuubiitiif harganne tuubii bakka jirtan dhumattuu nageenyi isiniif haa baay'atu jecha har'ammoo akkuma agartan kaleessa nama biraa wajjiniin har'ammoo nama biraa wajjiniin argama. Gaaffii kiyya akkasumatti itti fufaa deema. Gaaffii mammaaksatii fi gaaffilee naannooti. Har'a gaaffii mammaaksatii fi gaaffilee naannoo isaan gaafadhaa Shaashee Tuubii fi Roozaa Tuubiin na biratti argamu. Kanaaf egaa kara isaaniitti isin dabarsaa jechuudha kara Shaashee Tuubiitti. Oke, galatoomsi jenna akkasuma hordoftoota Raahel Shaasheetu jedhama. Har'a Raahel asitti nu affeertee jirti waan isin nu affeerteef kan walumaan teennee daawwannu ta'a jechuudha. Akkasuma kabajaadhaan akka nu dhaggeeffattan abdii guddaa isa lama jechuudha. Ashimoo daawwattootaa fi kabajamtoota Raahel Tuubii arganne Tuubii keessanuu nagaan keenya qilleensarraan isin haa ga'u jechaa haadha Raahel akkanatti asitti nu affeertee waan isin nu affeerteef ila ammaa barri maal jennee taa'u jirraa garaan akka nu godhatu jiraa mee walumaan haa dhaggeeffannu waan isin nu affeerteef jechuudha. Galatoomii nu affeeruu keetiif baay'ee galatoomii si jenna. Eshi isinis na kabajanii iddoo kana dhuftanii na waliin bashannanuu keessanii fi gaaffii nan isin gaafadhe na deebisuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Amma kara gaaffii kiyyaatti deema. Gaaffii kiyyas mammaaksaa gaaffii kiyya kan eegalu Roozaa Tuubiirraayi maaliifiin leedii faristi yookiin dubartoonni adda dureedha kan jedhu sani amma hojiirra oolchaa jirti jechuudha Raahel. Kanaaf yaa Roozaa amma gaaffii si gaafadha. Gaaffii nan si gaafadhus mammaaksaa gaaffii san jecha naannootiin naa deebistaa. Kanaaf egaa dhukkubni funyaan qabe afaan ni nanqatu jedha Oromoon. Dhukkubni funyaan qabe afaan ni nanqatu. gaaffii naannootiin mammaaksaa naa deebisa. Mammaaksaa akka gaaffii akka deebii deebisa. Yaaluu dandeessis lamaanuu. dhukkubni afaan qabee naannoo maal godha? Yaala qotii mootummaadha. Yaali gaatu maalaati? Ani beeku kolas. Akkas hordoftoota Raahel Tuubiitiif arganne Tuubii kunoo kan Roozaa laala chaanaala qabdii intala Oromooti. Kanaaf yaaluu dhumallee dadhabdee maal akka jedhu koomentiidhaan isinii kennuu dandeessi. Kanaaf dhukkubni funyaan qabe afaan ni nanqatu jechuun sababni Himita ada waan kolfaan kanaaf sababni tokko xiqqoos taatu nama nanqatu jechuudha. Agartanii dhukkubni funyaan qabe afaan ni nanqatu jechuun maal jechuudha? Yoo funyaan si qabe afaan funyaan walitti dhiyoodhaa mutire. Kanaaf badiin ollaa ga'ee si nanqatu jechuudha. Ollaa keetiif hamaa yoo yaadde ollaan sun tasa fakkeenyaaf ollaadha yoo namni du'e asitti ati gammaddee faaruu banuu yookiin wanta tokko banuu ni dandeecha. Kanaaf sababni ollaa ga'e nu nanqatu yaa Rabbi ollaa keenya wajjin nagaan oolchi nu bulchi jechuun kanaaf Oromoon kan waaqa kadhatu. Kanaafuu kan ollaa ga'e nu nanqatu waan ta'eef ollaa keenya wajjin waaqa kadhachaa hiriyyaa keenya wajjin waaqa kadhachaa jiraanna lubbuu keenya bichaadhaaf kadhannaa jechuudha. Kanaaf kanarratti kunoo deebii kana akkanumatti deebisee deebii isinitti fakkaatu deebii baay'ee itti dhiyaatu deebisuu dandeessu. Dhokada naannolee 11 keessaa naannolee 11 jechoota 11 qabaachuu waan danda'aniif isin hordoftoonni Raahel Tuubiitii fi arganne Tuubii koomentiidhaan yaada naa barreessuu dandeessu. Amma karaa Shaashee Tuubiin naqaa Shaashee kan jedhu Shaashee biyya kiyyaa maqaa yuutuubii kiyyaa kanaafan akkasitti baaseedhe. Kanaaf magaalaan Shaashamannee yookiin Shaashee kan jedhamteef magaalaan isaanii sababa maaliitiin akka ta'e Shaasheen nu haa ibsu. Gaaffii Shaashee kanaa jechuudha. Oke, galatoomii gaaffii kana nagabachuudhaaf jechuudha baay'ee galatoomii. Akkuma ishee jette magaalaan Shaashamannee maaliif maqaa Shaashee? Maaliif Shaashee jedhamte? Maaliif Shaashee jedhamtee naan jettee jirti? Baay'ee galatoomii wanni isin Shaashee jedhamteef namitti wootu dur jedhanii yeroo magaalaan sun hunduufne jechuudha. Farshoo gurgurtiidha naannoo sanitti iddoo sanii jechuudha. Waan farshoo gurgurtuu fi akkasirraa eegalee booda magaalaan
eegaltee jennaan waan isin maqaa namichi sanii shaashee jedhama jechuudha. Shaashee waan jedhamuuf sababa isin maqaa isii shaashee jedhamtuuf magaalaan sun shaashee jedhamtee booda akkuma turaa deemtuun shaashamannee taatee jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota keenya shaashee tuubii yookiin hajjii baay'ee galateeffannaa sirriidha. Dubartii tokkotu farsoo faraqee magaalaa shaashee kana keessatti gurguraa ture. Shaashee jechuun magaalaan kun maqaa qabu tureeyyuu maal jedhamee qotee bulaan ganda qotee bulaatirraa deemanii har'a shaashee buunaa shaashee bira buunaa jedhanii. Kanaaf egaa magaalaan Shaashamannee kan shaashee jedhamtee fi seenaa kanammoo namuma shaashee keessatti guddate yeroo ani kolleejjii baradhu natti mee jechuudha. Kanaaf egaa shaasheen asumaan haa galatoomu. Amma immoo karaa Roozaa Tuubiitti deebi'aa kan. Kanaaf egaa Roozaa Tuubiin Roozaa Tuub jettee chaanaala ishii kana maqaa moggaaste sababa maaliitiin akka moggaaste? Hordoftoota Raahel maaliif Roozaan maqaa Roozaa Tuub jettee banattee naan jettee ani wanni maqaa Roozaa chaanaala banaddeef afaan turanii waan dhiifama. Akkasitti ani hiriyyaa hedduu takka kan jaaladhu maqaan isii Roozaa waan taateef kanaafin waan isii jaaladhuuf yeroo hunda akka yaadannoo naa ta'uuf guyyatti yeroo wanni kiyamanii ilaalu akka isii yaadadhuuf kanaafin banadhee jedha waan hiriyyatti hedduu jaaladhuuf kanaafin banadhee. Kanaaf kaa Roozaa galatoomii hordoftoota kiyya Roozaa jettee kan chaanaala ishii moggaaste maqaa hiriyyaa ishiitiin namni hiriyyaa ofii guyyaadhaan yaadachuu akka harmee ofiitti yaadachuu danda'utu jira. Hiriyyummaa qulqulluu kan namaa qabu jira. Kanaaf Waaqayyoon akka Roozaa kanatti akka nu hiriyyaa keenya jaalatu nu haa godhu. Kanaaf karaa shaashee tuubiitti deebi'aa. Shaashee tuubii amma immoo maalan gaafadha? Mammaaksuma silaasan immoo amma karaa isaatti deebisa dura waa'ee biyya isaa gaafadhee amma mammaaksan gaafadhaa jechuudha. Kanaaf shaashee tuubii akkana siin jedha. Kanarree hin qabne farda namaa tuffattii jedhe Oromoon. Kanarree qabne farda namaa tuffataa jechuun nama waan qabne tokko nama waa qabu nama waan qabne tokko namni tokko ni jira. Namni tokko ni jira osoo waa takka hin qabne waan namni waa qabu tokko akkamaan tuffata. Mana ofii hin beekne mana namaa tuffata. Kan namaa gadi jechi namaa olii jedhe Oromoon. Kanaaf kasii gadi santu si tuffataa jechuudha. Kanaaf shaasheen gaafii kana nu deebiseera. Amma immoo karaa Roozaa Tuubiin duraanis kun gaafii tokko naan deebisne. Shaasheen gaafii shaasheen mo'ateera kaalaan ani garuu leegii faristeera jira kennee fi maala goree baay'ee natti dhaga'ameera. Agartanii malaammaltummaa hojjettan jechaadha. Malaammaltummaan immoo kan addunyaa keenya gadi buusee har'a hiyyummaatti nu goote malaammaltummaadha waan taateef malaammaltummaa hojjechuun irree baay'ee gadi nama buusa. Malaammaltummaa oduu hin ta'in mirga dubartootaa eeguudha malee malaammaltummaa raawwachuu biyyaa mootii hordoftoonni Raahel akkasitti bulchootiinaa jechuudha. Kanaaf Roozaa kara keetan deebi'a mee fardaa fokaa addaan bulchaa jedha. Oduusin ebeeduu sun farda fokaa addaan bulchi jedha. Oduusin jedhani namichi sun nama akkamiiti ta'uu isaati siif galame. Fardaan maali? Amma oduu namni sun siin jedhe namni sun inni moo siin jedhe inni bar amala isaan beektu farda fokaa adda bulchaa jedhame oduu jedhe namichi sun maal akka ta'e siif ibsu. Nama jechuun inni naaf faarsine garuu badummaa kiyyaa namaaf okaa kana mammakinnee maala kana akka kaamaan ta'e gaafii kana qaba. Farda fokaa farda waan fardi nyaatu addaan bulchaa. Adda filaa. Wanni farda nyaatu addaan bulchu. Farda fokaa addaan bulchaa jedha namni suni oduu siin jedhe mammaaksanis gaafiin kun mammaaksanis ni deebi'a mammaaksan yoo deebiste deebise mammaaksan deebisuu baatte gaafiidhuma sirriitiin deebistaa jechuudha. Farda fokaa adda bulchaa. Fardaan fokaa adda bulchaa jechuun kun gaafii basi. Ani daawwattoota keenya naafi kun qallee walumaa galatti gaafii waan danda'uuf
gaafii biraa jiru. Kana danda'an kalas. Daawwattoota keenya kan kun Roozaa Tuubiin ammas mammaaksa bunna dhibee jechaa jirti. Fardaa fokaa adda bulchaa jedhaa jirti. Nama sobaan namaaf nama gargar baasu jechuudha. Fardaa fokaa adda bulchaa jedhanii nama soboo jechuudha. Fardi fokaan adda buluu hin danda'u. Farda duniyaatiin jiraata hin jiraatu. Kanaaf nama sobaa jennee deebii kana deebisnaa jechuudha. Isinis immoo akka naannoo keessaniitti gaafii deebii biraa qabdu akkuma viidiyoolee darban irratti koomentii jalatti barreessitanitti ammas deebii gaachi jalatti kennuu dandeessu. Raahel kan dandeechu kanuma isinii deebisti. Raahel afaan Oromoo babal'isuudha. Beekamtii chaanaala ishiitiin diraamolee adda addaa koomeediis akkasumatti itti fufaa ogummaan illee wantoota baay'ee dabarsa. Chaanaalli kiyya maaliif haalli isaa naannoo ijoollee ni beektu mana arabaan dalagaanii kanuma kana chaanaala kiyya bal'isee guddisee jiran saniin booda karaa wantoota barumsa qabaniititti illee dabarsuu danda'a. Kanaaf amma Roozaa Tuubiidhaaf kan biraan kennaa fi yaada geeffatu gaafii salphaadhaan fakkaataana. Mee Roozaa eebaluu suni qotiyoo dhalee jetti oduu siin jedhani niitiin sun maal ta'uu sitti agarsiisa? Niitiin sun qotiyoon dhalee qotiyoon maaltu dhala? Jazbummaa isii agarsiisaatti waan beekumsa dhabuu isii qotiyoon dhala dhaluu hin danda'u. Isin massinoo jirti yeroo sana. Kanaaf jazbummaa kiyyatti gaafii dura gaafadhan ammas gaafadhan qotiyoon dhala jette qotiyoon ni dhalaaree soofduudha jechuudha. Ammas gaafii salphaan dhiyeessee fi Roozaa Tuubiin kun akkanatti deebistee kanaaf hordoftoonni kiyya amma karaa shaashee Tuubiitti darbaa shaashee Tuubiin Riikardii cabsee jira hagammaa. Riikardii cabseera amma ittiin deebi'aa meeqa Roozaan itti nakadachaa jirti maaloo nama waatee gaafii cimaa jechaa jirti. Labbaraas musliina hin ta'u durallee osoo waan gaafatti isii dabarsitee waan musliina hojjettee wallaan ana ganna qabdee waa isii ol kaa'uudhaan biraan anuma mo'atee argamee jira. Kanaaf amma shaashee Tuubii kanan jedhanii lafa boruu abdatan daarii itti qotatanii jedhe Oromoon maal jechuudha? Lafa bor abdatan daarii itti godhatanii. Daarii itti soqatanii yookiin itti qotatanii. Lafa bor abdatan daarii itti godhatanii jechuudha. Daarii itti soqatanii. Daarii itti soqatanii jechuudha. Waan bor na fayyada jettee abdii irraa qabdu tokko amma osoo inni wanti sirraan badin sirreeffataa jiru kaawwataa. Kanaaf wanta boruu abdatte tokko kunuunfataa jechuudha. Shaashee Tuubiidhaan rukutaa fiidhaa shaashee Tuubiin mooteeraa kanaaf badhaasa qaba. Kanaaf daawwattoonni Raahel Tuubiitiif argannee Tuubii bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif haa baay'atu. Kanaaf warri laayik sheer sabiskiraayib godhin sheer sabiskiraayib godhaadha. Roobatu dhufaa jira hin beektuu dhufarra jira. Kanaaf viidiyoo biraatiin hangan isinitti deebi'uutti fayyaa ta'a isinin jaaladha. Galatoomaa garuu Raahel baay'ee namiitee jirti. Gaafii dura nagamachuu iddoo Roozaa qabatte kanaaf itti garuu mo'adhee jira. Akkasuma silaa akkamitti mo'adhe dhiiraami maa mo'achuun qaba kaa. Kanaafuu isin harka akka na dhuuftan abdii qabte jira. Rukunnee fi jirra baay'ee.